natura keessan dhaga'ee nashiidaan laffa'amtee dhufti warri baasuun beeka. Ammoo akka kanatti dirree argatee namni hulaa argatee isteediyoomidha jechuudha. Amma bakki kun amma nama akkuma ajaa'ibaati kan namni naannoo tokko qofittiin keessa hin jirre kan namni inni kaan Kanaadaadha inni kaan hedduu qabaachuu si annan beeka. Akkasuma wajjin immoo maa inni egeree nama agartee moodeelii barbaada ilmi namaa yeroo ammaa kana keessa. Yeroo ammaa kana keessa moodeeliin nu itti dhannee deemaa jirru kun moodeelii ilaalcha moodeelii gaarii nu barbaachisa. Moodeelii bareedduu nu barbaachisa. Gara fuulduraatti ijoolleen nashiidaa baaftee jettu kan sagalee qabdu dandeettii qabdu. Waan ajaa'ibaati nashiidaan sagalee qabaatan qofaafis hin baafamu. Dandeettii nama barbaachisa. Dandeettii nama barbaachisa. Akkasumas immoo namni rabbiin walirratti nashiidaa baasuu walirratti kennee fi anaaf kenne waan guddaa tokko rabbiin waa sadii wayii tokko rabbiin waan inni naa kenne isinitti maxxaafanii tokko wanti inni naa kenne sagalee ittiin gurra namaa biraan ga'an ispaaltii. Ispaaltiin kuni gurra namaa biraan ga'a sagaleen gurra namaa biraan yeroo ga'u ani reefan janii baha shawaatiin sagantaa daawaatii dhufaa jira. Sagaleen koo kana wal qabatee diif kaka waan argeessu duuchee jechuudha fi malee waa biraatiif hin oolti. Sagaleen ispaaltiidha. Ispaaltii kam gurra namaa dhaqa. Gurra namaa kana keessa maal fudhatee dhaqa? Makiinaa caccabaadha moo makiinaa gaariidha moo ispaaltii kanarra gaa ispaaltii leega taa'abamee bahee gatii makiinaatii olii makiinaa akkamiitu ispaaltii kanarra deemaa isa jedhu rabbinaa kenne tokko. Sagaleen gurra namaa dhaqa. Gurra nama kana hundaa dhaqa tokko. Sagaleen gaafa hin jirre inuma deema. Gaafa hin jirus inuma deema. Sagaleen dallaala. Dallaala gurra kan kee hawatee akka ispiikariiti akka dallaalaati. Akka gurra kan kee hawatee gurra kee keessa immoo maal ergaaniin fudhadhee dhufuu isa jedha. Ergaaniin fudhadhee ispaaltii kanarraan bahee immoo ijoollee kana biraan ga'u, uummataan ga'u, dhalootaan ga'u. Yeroo manzumaa baasu yookaanis yeroo nashiidaa baasu waan hin qabuun isinitti malla. Tokko aayyoo guddoo ta'e dhaggeeffadha. Tokko abba guddaa nama waggaa 100 dura dhalate ta'e dhaggeeffadha. Gaafa sana namni haasaarraa kana akkamitti dhagaa isa jedhu. Tokko baha biyyattii kana afaan baha biyyattii kanaa ta'e dhaggeeffadha. Dhiha biyyattii ta'e dhaggeeffadha. Dargaggeessa ta'e dhaggeeffadha. Dubartii ta'e dhaggeeffadha. Durba ta'e dhaggeeffadha. Maaliif jennaan kana hunda waan ta'eef hawaasa itti deemaa jirutu waan kana hundaa wal qabata. Hawaasa itti deemaa jirutu dhaloonni gara fuulduraa dhaloota akka nuti yaadaa jiru kanatti yaadu ofarii fayyadu dhufuu mala. Yoo dandeettii kana caalu faa dhufuutu mala. Ammoo maanuwaala sababa tokko waan giraawundiin namaa tokko waan namni irratti ilaallatee moodela godhatu tokko jechuudhaafi itti ta'aabuu itti laffa'uu risaalaan fudhadhee deemaa jiru kun maali jechuudha. Risaalaan fudhadhee gurra namaa dhaqaa jiru kun eessa dhaqaa jirti jechuudha. Yeroo dhaggeeffatee ka'e ofitti gaddamoo ofitti gammada. Bakka gammada nutti gaddee xiqqoo moo bakka gammada nutti gaddaa. Bakka gammada nutti gaddee moo xiqqoo bakka silaa rifata nutti moo gammadaa wal darbaa xiqqoo. Akkana jedhameeti itti yaadamee yaada kuusee baasee buusee qopheessa namni yeroo qopheessu. Baay'ee itti ta'aba itti lafa'a. Amma manzumaa nashiidaa Imraan baase kana yoowwana nashiidaa akka kana afurfaa baasee lafatti gata. Afurbaa baasee lafatti dhiisa. Anatu beeka. Wanni namni wala lafatti dhiisu utuu ka'ee maxxanfame kitaaba 3 faa ba'a. Maaliif yeroodhaan walitti dhufuu didde fakkeenyaan isinii kaasa. Bara dabre manzumaan bara dabre baase yeroo darbe baase utuun ittiin qophaa'in hin baase. Yeroo ittiin arganne ture utuun ittiin qophaa'in hin baase. Eegana as qajeelchee baasee ka'ee dhiiroo akkam akkamiin waraabeen gadhiisamoo isuma sanatti waraabee gadhiisamoo nan dhiisamoo yoon dhiise nan gaabba yoon immoo lafa kaa'ee jedhe yeroo itti dabarfata. Kanaaf yeroo faasaam lalaa nuti warri wanta yeroo umri amma qilleensa akkamitti addunyaarra deemaa jira. Qilleensa waadaa adiyaanii jedhamee ergaa risaalaa warra garbii warri luminaantii nutti ergaa jiru keessa jira. Yeroo ammaa kana keessa.
fakkeenya jechuun maaf hin jedhi malee immoo dirqama isa kana qofitti namni dandeenye kanarratti qopheessa jechuun qofitti waanuma baay'eetu achi as adeema wanni isinitti laammadhu ayyu haddu'aat keessaa hoo isin warreen asirratti mul'attanii daawaadhaan fuuldureetti waan akkana osoo silaa yeroo deebii waan adda addaa mufattanii yookaan wanni daawaa isin mufachiisee waan adda addaa jedhe tiiktookiidhaaf utuu haasoo dhiiftanii abbaadhuma sana argattanii natti tola. Namni isin yeroo abalu jettanii haasoftanii tiiktookii irratti haasoftan malee nama sanaa miti. Nama sana arganne. TikTok irra immoo isa si jibbuu isa si jaallatu jira. TikTok irra immoo isa karaa kamiin ulaa argatee ishoo jarrinuu gargar ba'anii luludhaa akkuma nu mana keenya qofa seene mana jiraan rakkoon akkanaa jiraadha warra jedhu keessa jira. TikTok irra isa si gammadu qofaa miti isa sitti gaddu jira. TikTok irra isa walitti bu'iinsa keenya taa'ee eeggatutu jira. Kanaaf ilaa wanna adda addaa nama harkaa hin mucucaata. Waan baay'ee mucucaataa oolaa guyyaa kana guutuu nama manguddoo biraa ajenda akka hin taane TikTok nama biraatu itti gammadaan argeetanii barreeffama kunuu jarrinuu walitti jirti kan jedhu haasaa muwaas dhiyoo kana dubbatirraa kaa'amee barreeffama uummanni manni kaan warri nuun ilaallanne warri nuun beeyne warra mana keenya keessa hin jirretu barreeffate waliin haasaa argeetan karaa adda addaatiin waa dhagaa karaa tokko qofaan hin dhaga'u karaa baay'een dhagaa umriin koos dheeraadha. Baay'ee suuraa jechuun maaf hin jedhe. Nan dhagaa kallattii baay'eedhaan hin dhagaa. Muuxannoos immoo qaba amma tokko. Egaa amma nashiidaatti deebina. Gara fuulduraatti amma nama 4,500 na dhaggeeffata 300 natti fakkaataa jijjiiroo baay'een argu. Dhaggeeffataa jira. Nama Sadii sirriidha. Nama 4,300 keessa namni nashiidaa yookaan manzuumaa baasuu danda'u nama 2 qofa faadha yoowwan. Nama 3 faadha hin baay'atu ajaa'iba rabbiiti. Namni biyya hoogganus akkasiin xiqqaata hin baay'atu. Ammas hayyuun hin baay'atu ajaa'iba. Hayyuudha, artiidha. Nama biyya hoogganu hin baay'atu. Ammas immoo duudaa nama harka qofaan haasa'u kan afaan hin qabne kun hin baay'atu. Tokkittiitumaa barallaa 3-4 keessaa tokkittii jira. Akkuma kana warri walaloo baasu nama kuma meeqa keessaa tokkittii ofitti jiraata. Hin baay'atu tarii uummanni biizii of godhaa jedhetti tarii rabbiin akkana godhe ta'ee hin beekan. Yeroo tokko bara 30 ga'eera walaloo wayii mataa baneetanii yuunivarsiitii magaalaa Finfinneetti kenne cufaa fidaa jedhee ijoollee doormii antiroopooloojii barattu tokkotti hin geessee kenneennaan torbee guutuu turanii walaloo tokkitti mataa cufuu dadhabanii fidanii deebisan ijoolleen sun. Amma wanni kana jedhaa jiruuf namuu wayii gumaacha amma yoo ibsaan haasa'uu danda'e inni kun immoo wayii godha inni kun immoo hogeessa ta'a wal guunna kunis inni kun immoo minaaraa tolchuu beeka inni tokko immoo waa wayii tolchuu beeka inni tokko quraana xarrazuu beeka inni tokko immoo hoguma adda addaati kana jechuun maali inni namni wal guuta gala annashiidaan godha inni kaan immoo sangaa qota inni kaan immoo faabirikaa adda addaa wama adda addaatiin namni wal guuta waan ta'eef wal guuta malee waan addaa ta'uu miti filmaa ta'uu kan filatamuu addaa ta'uu miti. Tokko lammaffaa sagaleen amaanaadha isattiin boonanii harka kiisii kaatanii namatti siisqanuu miti. Sagaleen amaanaadha. Amaanaan immoo hin gala amaanaan hin deebi'a. Fuulli bareedinni rabbi sii kenne hin deebi'a abbaa qaba yatiimaa miti abbaa qaba sitti kenne malee siif hin kennin. Kanaaf waan deebi'u akka malutti bakka malutti kaa'anii eeganii deebisuudha abbaadha. Abbaan inni gaafa barbaade fudhate. Umriin amaanaadha yeroon amaanaadha. Dargaggummaan amaanaadha. Ijji amaanaadha. Gurri amaanaadha. Hingala wanti hundinuu hin gala. Hingala waan ta'eef isa ittiin dhaadatan barnoonni isa ittiin dhaadatan miti. Maaliif jennaan meemoorii rabbiin gaafa barbaade keessaa dhukkisee duwwaattan bisee jennaan waan qaraatu wallaalta. Nama tokko gaaf tokko malkaa jabduutti kufee achi ga'ee anuma wallaale. Anuma kanaayyuu hin kufe malee waa tokko hin taane anuma hin beeku. Eenyuun ni beeku jedha. Booddee ishee amattoo idaa intinii fuudhanii maali waan akka daakuu wayii harkatti naqanii fi haxxifachiisanii hinna haxxifatan wayii raayyaa an dhufe kaa'edhe kun achumaan. An dhufe kaa'edhe. As taa'ee dhabame jechuudha. Meemoorii kana iyyi rabbi nama keessaa dhukkifata amaanaadha beeku. Bareenni kun akka amma asuma achi garagalteennaan bunni utuutti danfifattuu funyaan kan kee xobbaa bar jabanaan sitti danfee. Akka ta'amu isattiin boonanuu miti. Isattiin ulutaalanuu miti. Sagaleen isattiin beekumsi sheekummaan akkaadaamiin isattiin boonanuu miti. Bifa bareeduun isattiin boonanuu miti. Bifa fokkisuun hin gaddanuu miti. Isattiin gaddanuu miti. Kanaaf amaanaadha. Sagaleen amaanaadha. Amaanaa gurra namaadha. Gurra namaa kun immoo
Asfaaltii gurra namaa dhayitu ergaa fudhattee makiinaa moodeela fudhattee makiinaa moodeela dirqama makiinaa moodeela ta'uun maaliif jennaan makiinaa moodeela kanatti taa'ee ba'a. Waan haaraa taa'ee nutti ba'u kan argaa jirtanii miti. Rabbi galataa ahbaashiidhaa galata gaariidhaan hin galchinii fi eega sana asii mashaayikni biyya keenya keessa guutee jira. Eega sana as namni kitaaba sheesaafoo biratti qofittiitti naannoo roobeetti qara'ee ba'aa jiru qofittii yoo gabbaysi ga'a. Hammi sun qofti yoo babbaye Oromiyaa guutuu ga'a. Annan beeka abbaachi jiru hin beeku. Eessa akkasiin qara'aa jirtu hin beekaan fedha. Yoo akka sheekummaatti nama ispeeshaal godhee jiru jira waan itti beeytu hundasaa. Yeroo dhageessee mufattee deebii uummataa deebiftu nama baay'een gammachiisaa jira jedhi achumatti of qabii dhaabadhuuti of qabi. Kanuma sitti dhaabadhu of qabiiti nama baay'eetu gammadu jira abaluun sana gammachiisurra ofii kooti of gaddisiisee of qabu wayya jedhi tiraanispoortii qopheeffadhu iddee barbaadaa jirtu sana naqii maalirraa kana haasoftan akkamitti haasoftan wayiddii gamaa jira akkamitti tolchitan kun akkamitti kun kana ta'e jechuuni. Yaa akhi waa biraatiif namni dirra dawaa salbaajii bitatee dhufa diinii islaamaatii yoo dhuftee itti himtee deemte waa tokko hin ta'u. Rabbiin biratti saabbatta malee. Namni salbaajii qoonqoo bitachuudhaaf wasii bahii Jibuutiidha qaba. Borii kee bitachuun immoo namni hadha ijaarrata mana borii hadha ijaarrata. Manni borii qabiriin yookaan jennanni mana qabaleetii miti taabameetii isaayyuu taabee fi argattu barrabbuma siiraa mateen naanii raamata isaatiin galta malee jennanni mana qabalee miti mana gandaati miti kondominiyeemii jarriin tinisii kennan kana miti warri siyaasaadhaan jijjiiratan kana miti jennanni qaaliidha inna sidhata Allah qaaliya. Kanaaf sagaleen amaanaadha. Amaanaan kun immoo akka maluu fi waan malu jecha malu dubbii malu waan yeroo fakkaatu waan namni sitti rabbiin gammachiiftee abbaan addunyaan guutuun sitti gadduute irra gaariidha. Addunyaa gammachiiftee rabbiin gaddisiisuun. Ati rabbiin gammachiisanan abadan rabbiin waan ummatumayyii womaati isaan jette kana gammachuudhaan si deebisa rabbiin keeyyuu sin gatuu bara badan. Yooti waan feete taate isaaf jecha taanaan yooti dogoggortee siif dhidhiiba siif dagalcha waan ta'eef amaanaadha sagaleen amaanaadha. Maali Imraan nashiidaa wiinam baasa jechuu kan kee quban qabaa hin dhageenye sagalee tamma dhageessiftee kaate immoo yoo qiyaamaa ta'e ana keessuu hin danda'u. Maaliif jennaan sagaleen kun sagalee wantaati sagalee warra Arabaati. Sagalee warra Arabaati biyya keenya keessatti adariidhaaf argobbaa qofa qaba sagalee kana. Darbee garuu warri Eertiraa hin qabanii sagalee kana adareef argobbaadha garuu irra caalaa sagalee kana kan qabu malee abbaan fedhe sagalee kana siyyuu baay'ee rakkifte nan beeka deematti akkasiin rakkifte nan beeka. Akkasiin bakka itti galuu diddeellee nan beeka. Akkasiin iddeetitti ergatti jechuun yeroo natti fudhata waan akkasii utuuti akkeessinaan jette tokkoffaa ati dargaggeessa ammaatu sagalee kanaa barbaada waan ati keessaan jette moo hojii jenna geeffadha akkasitti jette kun immoo dargaggeessa hin hawwata garuu ababbaan hin dhaggeeffatan rabbi rahmataa godhuu fi tu jiraatanii hin danda'e bayi fuudhii ka'e cufin irraa jedhe sagalee namni nama isaa hin dhaggeeffanne namni manguddoon hin dhaggeeffatu abbaan addan hin dhaggeeffatu. Neetworkii isaaniitu citee fakkaata. Sagaleen simbira dhaabbate moo? Fariid Shariif yoo asirra jiraatte asirraa naa dawwalaa jiraatte tarii naa argite isaa galatoomii ulfaadhu wanni jechuu barbaade itti hayaadamu ammas dubbiin artiidhaan kallattii ilaa hulaa cuftaa beeke warra silaa wallee dhaggeeffatu tiyuu sagalee kan kee kana dhaggeeffata hulaa wallee cuftaa jechuudha. Hulaa silaa namni gurraa ofiitiin balleessu yaada ofiitiin balleessu waan biraatiin dagatu waan biraatiin lagatu waan biraatiin diigu ati moo ittiin hulaatti cufta waa fayyaduu qofaa miti bara hulaadhuma itti cufuunuu faayidaa keessaa tokko waan ta'eef kanaaf amaanaan bakka ofiitti barbaadii ulfaadhaa galatoomaa warri asirratti maqaa anaa namni kennu hin jiru ijoo maqaa kootii namni naa kennu hin jiru ijoo. Maal jira kumaatamaan jira. Ani nan kenna baay'ee naa gaaroomaa hoo. أهلا وسهلا أستاذ ما شاء الله الله يحفظك. والفنبوي سنين كيف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. دام ساني دي أستاذني هدوها قالتو منو أسمانو مكا أستاذاتي إذا مكا كوتي نكنتي مكا أستاذاتي كمشان كنين جرا ربي سانو فتيسو عمري ساني ربي مشان ساني مكا أستاذاتي إن شاء الله تدبره معذرت. مشان ساني ما شاء الله أستاذة مرة إيجاري إني كان أستاذ رأي مقدمة. أيوة إيه سلام.
عاشا أزراي إن شاء الله إنه تو أبشر قلميس كم شيء مقا أستاذات هدوتي كاتم بينا قرو اتفوفنا إن شاء الله بإذن الله. ما شاء الله ما شاء الله أستاذ راجع تركي تو ركسان نجرا إندي بيهو سيلي قس